Ashamaar kafuunee akka moltaa hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhee isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turu Ammisraa Bayaanii. Jalqaba irratti immoo hangafoota oduutti ni eegala. Filannoon biyyoolessaa Itoophiyaa bara 2018 yaaddoo uume jedhan paartiileen morkattoota. Gareen mormitoota dhaabbata Dimokiraataa Galaana Diimaa Affaar loltoota haaraa eebbisiisuu beeksiseeti jira. Itoophiyaan misooma pirojektii bishaanii Booranaa marsaa lammeessoo ijaaruu isii kan dandeessu maallaqa doolaara biliyoona 16 baankii misooma Afrikaa irraa argachuu beeksifte. Oduu biyya alaatiin waraanni Naayijeeriyaa shororkeessitoota 50 galaafachuu beekseera. Gocha Ameerikaa hin fudhadhu jette Meksikoon. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduutii amma bal'inni oduu keenyaa isinitti hima. Filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa bara 2018 yaaddoo uume jedhan paartiileen morkattoota. Guyyaan filannoo waxabajjii tokko bara 2018 boordiin filannoo Itoophiyaa fi filannoo waliigalaa akka gaggeeffamu beeksaniiru. Paartiileen mormituu maal jedhu laata? Haala nageenyaa fi dirree siyaasaa dhiphachuu fi filannoo haqaa fi bilisaa irratti gaaffii kaasaniiti jiru. Magaalaa Finfinnee ala uummanni sochii siyaasaa irratti hirmaachuu akka hin dandeenye himaniiru. Profeesar Mararaa Guddinaa paartii KFO irraa akkana jedhan mootummaan rakkoo nageenyaa fi sochii dhaabbilee mormituu hiikuun dura filannoo gaggeessuu hin danda'u biyyattiin filannoo gaggeessuuf hin qophoofne jedhan BBC Afaan Oromootu gabaaseera. Dr. Raahil Baafaa paartii Sooshaal Dimokiraatik Itoophiyaa irraa akkana jedhan naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay keessatti haalli nageenyaa mirkanaa'uu hin dandeenye uummata filannoo irratti hirmaachisuun rakkisaadha jedhan BBC Afaan Oromootu gabaase. Waliigalteen paartiilee siyaasaa fi boordiin filannoo rakkoo nageenya hiikamuun dura filannoo akka hin gaggeeffamnes jedhaniiti jiru. Maddi BBCti. Gareen mormituu dhaabbata Dimokiraataa Galaana Diimaa Affaar loltoota haaraa eebbisiiseera. Gareen mormitootaa fi siyaasaa dhaabbata Dimokiraataa Galaana Diimaa Affaar ji'oota 3 oliif shaakala waraanaa erga kenneefii booda loltoota haaraa eebbisiisuu ibsa baaseeti jira. Ibsa eebbaa booda baasaniin hoogganaan garichaa fi ajajaan humna waraanaa isaa kan ta'e Ibraahim Horoon loltoota haaraa eebbifaman kanaan immoo kutannoo fi naamusa isaanii jechuudhaan eebbi kun immoo dandeettii waraanaa dhaabbatichaa tarkaanfii tokkoon fuulduratti kan siqe jedhaniiti jiru. Kaayyoon dhaabbatichaa immoo mirgoota hawaasa Galaana Diimaa fi Affaar kabachiisuuf hacuuccaa mootummaa Eertiraa mormuu akka ta'es Ibraahim dubbataniiru. Eertiraan nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa hokkoraa jirti jechuun komachuudhaan murannoowwan Eertiraa sochii diddaa mootummichaa taasisaa jiran akka addaa waraana tokko jalatti tokkomaniin mormaa waamichaa dhiyeessanii jiran. Dhumarratti immoo mootummaan naannoo Affaarii uummata Itoophiyaa dhaabbatichaaf gargaarsa walirraa hin cinne taasisaniif jirtaniifis galata dhiyeessaniiru. Isaanis dhaabbaticha bira dhaabbachuudhaan gochaalee dhaabbatichaa gochaa jiruufis utubaa murteessaadhaas jedhaniiti jiru. Itoophiyaan misooma pirojektii bishaanii Boorana marsaa lammeessoo ijaarsuufis kan dandeessu maallaqa doolaara biliyoona 16 ol baankiin misooma Afrikaa irraa argachuu ibsite. Maallaqni kun sagantaa misooma bishaanii fi fooyya'insa jireenya hawaasaa horsiisee bulaa fi akkasumas immoo hanqina bishaanii fi naannoo hongee irraa marmaaruun furuufis kan oolu ta'us ibsameera. Sagantaa misooma bishaanii Boorana kanaafis immoo marsaa dura irratti baajaanni doolaara biliyoona 46 bitootessa 5 bara 2024 keessa fandii misooma Afrikaa hayyamuu tureera. Fandiin kun immoo paakkeejii sagantaawwan jijjiirama qilleensaa dandamachuu keessaa tokkos ta'us himameera. Sagantichi kun immoo ministeera bishaanii fi enerjii Itoophiyaatiin hojiirra kan oolu yoo ta'us immoo kallattiidhaan uummata 23 olii fi beelladoota 50 ol fayyadamtoota taasisaa kan jedhan immoo pirojektiin bishaanii kun immoo anniisaa soolaaraatiin tajaajila kan eegalu ta'us ibsameera. Niitoorkiin bishaanii Booranaa kun immoo hanga kiiloomeetira 95 uwwisa kan jedhan immoo sagantaa misooma bishaanii Booranaa kun immoo sababa hongee marmaaruu irratti gaaga'ama beelladootaa ga'uu fi hanqina bishaan uumamuu ni furas jedhamee eegama. Fooramiin xaanaa waggoota lamaaf addaan citee ture har'a magaalaa Baahir Daaritti taa'amuu eegaleera. Rakkoon nageenyaa naannoo waggoota lamaaf addaan citee ture fooramii xaanaa haaraa mata dureen isaa Afrikaa sirna jijjiirama addunyaa waliin jedhuudhaan magaalaa Baahir Daaritti ifaan eegalameera. Bakka buutonni dhaabbilee naannawaa idil addunyaa dippiloomaatotaa fi ergamtoonni adda addaa waltajjii irrattis hirmaachaa jiran. Fooramiin kun immoo kutaalee 3 akka of keessaa qabu kan ibsame yoo ta'us immoo aangawoota olaanoo baniinsa akka taasifamu yaaddoowwan nageenyaa gaanfa Afrikaa ilaalchisee walgahiin ergamtoota adda addaa taasifamuu fi marii ministeera alaa waliin taasifamaa jiraachuunis himameera.
Fooramiin baniinsaa kuni Bahar Daaritti taasifamu marii itti aanu Finfinnee godaambaa yaadannoo injifannoo Adawatti akka taasifamu gabaasni garaagaraa miidiyaalee biyya keessaa ni agarsiisa. Fooramiin kun immoo bara 2013 kaasee rakkoo nageenyaan addaan citee ture jalqaba onkololeessa 13 hanga 15 bara 2023 karoorfamee tureera. Ebla bara 2024 immoo dabarfamuu tureera. Osoo hin milkaa'in hafuun isaas jalqaba dabalatee yeroo sadiifis onkololeessa bara 2023 onkololeessa bara 2024 hagayya bara 2024 dabarfameeti ture. Yeroo dhumaaf kan dabarfame sababa walitti bu'iinsa fannoo fi humna federaalaa mootummaati yoo ta'us immoo walitti bu'iinsi kun immoo rakkoolee nageenyaa hordofsiisuudhaan dhaabbilee daldalaa fi tajaajila geejjibaa akka hojii dhaabaniif taasisuu hawaasicha jeeqee tureera. Fooramiin Xaanaa bara 2012 hundeeffame kun immoo rakkoolee nageenyaa Afrikaa keessatti mul'ataniifis immoo furmaata Afrikaa laachuufis kan kaayyeeffate ta'us himameera. Egaa hordoftoota fi daawwattoota qaroo miidiyaa oduu biyya keessaa kana fakkaatan oduu bargama isinitti hima. Waraanni Naayijeeriyaa shororkeessitoota 50 galaafachuu beekseera. Waraanni Naayijeeriyaa akka jedhetti haleellaa diroonii raawwateen shororkeessitoota 50 ajjeesee jiraachuu ibseera. Waraanni kun immoo ibsa baaseen haleellaa diroonii kan raawwate yeroo humnoonni shororkeessitoota buufata waraanaa gara baha kaabaa biyyattii argaman irratti haleellaaf qophaa'anii turan irratti ta'us eereera. Ibsa waraanni baaseen akka jedhutti osoo isaan buufata waraanaa gara baha kaabaa jiru haleeluuf jedhanitti dirooniidhaan raasee rukuteera jechuudhaanis ibseera. Naayijeeriyaan waggoota dheeraaf haleellaa gareewwan shororkeessummaa akka Bookoo Haranii fi Islaamic State West Africa jedhu keessatti ofirraa qolachuufis sochii cimaa gaggeessaa jiraniiti turan. Waraanni biyyattii yeroo ammaa kana to'annoo mootummaa jabeessuufis immoo nageenya naannoo sanaa mirkaneessuuf diroonii fi meeshaalee waraanaa ammayyaa fayyadamaa jiraachuus ibseera. Haleellaan haaraa ibsame kun immoo tarkaanfii mootummaan Naayijeeriyaa shororkeessitoota baadiyyaa ba'an biyyattii keessatti jiran irratti fudhachuu jiru keessaa tokko ta'us ibseeti jira. Gochoota Ameerikaa hin fudhannu jette Moskoon. Pireezidaantii Moskoo haleellaa Ameerikaa Kaaribiyaanii fi Galaana Paasifiik keessatti raawwate balaaleffateera. Pireezidaantii Kilaawudii Shimbuun daangaa irratti dhiibbaan pireezidaantii Doonaald Tiraamp irraa gahaa jiru dabalaa dhufeera jedhaniiru. Riippaabilikoonni Shimbuun daangaa gondoota waliin wal dhabdee uumeera jechuunis ibsaniiru. Gama biraatiin ammoo USA yeroo ammaa kana immoo dooniiwwan qoricha sammuu namaa hadoochan waliin hidhata qabu jirtu irratti immoo xiyyeeffatee jirti jedhe pireezidaantichi. Gama biraatiin ammoo USA'n yeroo ammaa kana dooniiwwan qoricha sammuu namaa hadoochuu waliin hidhata qabu jechuudhaan irratti xiyyeeffataa jirti jedhe pireezidaantiin. Dhuma baatii hagayyaa irraa eegalee humnoonni Ameerikaa Kaaribiyaa keessatti haleellaa raawwachaa kan turan yoo ta'us immoo dhiyeenya kana ammoo galaana Paasifiik keessatti haleellaa raawwachuu ibseeti jira. Peentaagoniin dooniiwwan seeraan alaa ta'uu isaa haluus gochi kun immoo seera addunyaa kan cabse ta'us fudhatama hin qabu jedheera. Daldalli qoricha sammuu nama hadoochuu seeraan ala galaana idil addunyaa irratti immoo karaa ittiin dhaabbatu jiru kan jedhan immoo Shimbuun haleellaan Ameerikaan durfamu yoo xiqqaate namoota 37 galaafatee balaaleffataniiru. Daangaan Ameerikaa fi Moskoo irratti wal dhabde kun immoo daldalaa fi immigireeshinii keessatti cuunfaan kan jiru Waashingitanii fi Moskoo amma rakkoon kaarboonii keessatti mudachuu malu yaaddoo keessa kan jiru ta'us Aljazeeraan gabaaseera. Egaa hordoftoota fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana ture Misraa Bayaanee qophiin afaan qaroo miidiyaa irraa achuufu gama kootiin galgala gaarii.